يا مدرساتي يا مدرساتي يا مدرساتي سجنتان التيانتو سجنتا وللو أفان إنجليفاتين برتا بلال أفنديلا إن شاء الله تعالى يسلي تكبيرتا أوجتو فيه تكبيرتا أجائبة تاتين سرت نفس مدان سنينجا بلال أفندي قرم دركا الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear respected families, honorable teachers, distinguished guests, and all my friends, welcome to you all. Let me introduce myself. My name is Bilal Afandi. I am 12 years old and I'm grade 6 student at Waliat Primary School. My school is one of the best schools in Chiro City. When I come to my point, my topic says, the light you bring. You guide my steps and clear the way to help me grow from day to day. You teach me words to speak and write and make my future shine so bright. With every rule of grammar and tense, you make the world make perfect sense. You give me strength when I feel small and pick me up whenever I fall. You plant the seeds of dreams to grow and share the wisdom that you know. So as every question, large or small, you have an answer for them all. You open windows to the world so wide, with endless patience as my guide. From ABC to stories and all, you give me wisdom worth more than gold. It is a treasure that always remains, bringing me power and endless days. You break the walls and build the bright to help me read the height of the right. A gift of knowledge pure and true, your English teacher, thanks to you. Before I finish, I would like to express my sincere thanks to my spoken English, Master Ahmad, for his guidance, encouragement, and dedication for helping us to speak English with confidence. To conclude today's lesson, remember that Islam teaches us peace, patience, and a continuous our learning. May Allah make this knowledge beneficial for you and forges a bright future for each of you. Please forgive any shortcomings on my part as a student. May He keep us all steadfast on the straight path. Warreen Ingiliffa dhuftanii barachuu barbaadan mana barumsaa hundee guddinaa keessatti wiixata hanga kamisaa dhuftanii nu argachuu dandeessan. Lakkoofsi barsiisaa kiyyaa Duwwaa 9 11 Duwwaa 3 28 92 waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatooma. برتا قتلي إن شاء الله تعالى نتكلم نودا ربي بكانو فاقه تكبيرتا وقتو كي سكمورالي بريتو قدا فيمه الله أكبر وللو برتو سمية علي في سيام محمد تكبيرتا وقتو دانغرا غرتي مدركي ناف أفيرا الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning, respected principal, honorable teachers, dear parents, and my beloved friends. Today we are happy to share a short poem about the Holy Quran. The Quran is the word of Allah. It is a guide for all Muslims. The Quran teaches us kindness, respect, and honesty. When we read the Quran, we feel peace in our hearts. It guides us to good things and stay away from wrong action. Let us respect the Quran, read it often, and follow its teachings. The Quran is our light, our guidance, and our way to success. Let us keep it in our hearts and practice its beautiful lessons. Before we finish, we would like to thank Master Ahmad for his guidance, for his encouragement, for his dedication, and for helping us speak English with confidence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi khanarran nugehes alhamdulillahi nutisi sini janne bar mashaAllahi nutisi sini janne bar mashaAllahi. Quraanni faada ifa dunya akhira ya kalam rabbi jala wa hundarra kam tusin qittata ad-dunya tanarra ya jecha rabbi ko siitu jala hundarra ya jecha rabbi ko siitu jala hundarra. Dargaggoo fi ijoolleen amma lafaa haatan barnootaaf jettanii hoggaa manaa baatan barnoota islaamaa mirgaan qabadhaati barnoota ammayyaas walumaan baradhaa diinii fi duniyaan akka keessaa baanuuf barruulee islaamaa qabannee haa yaanu barruulee islaamaa qabannee haa yaanu. Siifsuu barbaannus jecha dhabne sitti jechi kamiyyuu ni xiqqaata sitti garuu dhaloonni har'aa akkamitti jirra fedhii nafsee malee qur'aana hordofaa jirra
قرآن هاوردوفنو جلقمني هررا قرآن هاوردوفنو جلقمني هررا Durii irraa jalqabee hanga guyyaa har'aatti darbaatiidha dhufe hunda dhalootatti barri takkaa hin ganne hanga guyyaa har'aatti hangatuu sin dhufu hanga qiyaamatti hangatuu sin dhufu hanga qiyaamatti. guutuu irruun qabne kalaama rabbichaa addunyaaf siibsuuf anniin dabee jecha wanta dhufaa dabraa isarraa barachaa jiraanna rahaadhaan walis barsiifachaa jiraanna rahaadhaan walis barsiifachaa. Sooshaal miidiyaanis kijibaan guutamtee gariin ilmaan namaa simbar rakkifamtee rahmataan nu dhaqqabii yaa gooftaa guddattee rahmataan nu dhaqqabii yaa gooftaa guddattee. Rahaa qalbii qaamaa yaa qur'aana rabbii yaa jecha mi'aawaa nama seenu qalbii qaamarra dabartee gannu seenta qalbii yaa jecha mi'aawaa yaa kalaama rabbii yaa jecha mi'aawaa yaa kalaama rabbii. Kijibni baay'atus biyya hunda keessa dhiiraas ta'e shamarran hundi ilmaan namaati jecha rabbiirraa akkaan fagaannaani fitinaan nutti baay'atte akka agartanii furmaanni waa hundaa kalaama rahmaanii isaanaa hojjannu obbolaa ilmaanii dhugaan itti milkooynaa isaan hojjannaanii dhugaan itti milkooynaa isaan hojjannaanii. Qophii teenya finnee asirra raawwannaa dogongora keenyas dhiifama gaafannaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. ما شاء الله حياهم الله وإياهم وكثر الله أمثالهم إذا الجنة أكسما ديما دفتي أسر جيسي جرت سجن بكبوا دابتا يتبابروت عبد الرزاق كمال يوجراتي كرا مدركة تكبيرتا وقتولا نفسي متني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم بلتن بغا مدل barattoonni har'a eebbifamtan hundinuu baga gammaddan. Ergaa gabaabduu qaba. Ergaan an qabus adeemsa mana barnootaa fuula duraa maal ta'a hajoo irratti. Halumaafuu hamilee teessan barbaachisaa. Manni barumsaa kun bakka irraa ka'ee bakka inni ga'e nutu beekaa hanga ammaatti bahii buusii adda addaa keessa dabree as ga'e. Kana booda ammoo yoo hamilee teessan jiraatte yoo kaka'umsi keessan jiraatte manni barumsaa kaasin dhaabbatuu miti ilaa yuunivarsiitiitti itti fufsiisuudhaaf ani gama kiyyaan qophiidha. Qophii gama keessanii isinis maal akka ta'u itti yaadda qabdanii jechuudha. Kanaaf fuuldurri isaa haga yuunivarsiitiiti. Magaaluma ciroo tana keessatti yuunivarsiitii madrasaa islaamaatis bannee argisiisuun dirqama. Kanaaf harka hin kanninaadhaa falmadhaa haga yuunivarsiitii akka deemu madrasaan keessanii cinaa dhaabbadhaa abdii itti horaa hamilee itti horaa rakkoon xixiqqoo yoo jiraattes hanqinni tokko tokko yoo jiraattes irraa baqachuurra itti baqatanii waliin furmaata itti kennuutu irra caala waan ta'eef akkasitti qabattanii hara fuulduraa akka deemtaniin isiniin jaa galatoomaa dhumarratti warra waan kana qabee asiin gee barsiisota mana barumsa waliyaadii fi ustaadota mana barumsa waliyaad haalaan waan hunda caalchisee kan hin galateeffachuu ta'uu isaa akka hubattan galatoomaa ulfaadhaa of duuban deebiinaa jabaadhaa itti fufaan isiniin jaa. Allah kuma naa galuuf jennaa ergaa bareedaa fi akkasuma onnee cimaa nutti horanii jiranii galata guddaa rabbiin isaaniif haa galchuu akkanatti jajjabina nama kakaasuunu waan takka. Kanaaf gaa deemaa dhufne as geenya jirra ammalleedha. Allahu ta'ala yeroo takka du'aayii gabaabaa fi du'aayii goolabbiidhaa gabaabduu sheeka keenya Sheekh Ahmad Arargeetiin kan nuuf taasifamtu taati. Takbiirtaa hoogituudhaan gara madarakaa naaf simadhaame sheeka keenya. dhufaa jiran Allahu Akbar. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah maatiin barattoota baga gammaddan baguma jechuu gartee arra geessan isin jenna akkasuma barsiisonni madrasaa oliyaatiif direktarriinis baga jechuu gartee gammaddan baga asii geessan ammallee jechuu gartee akkuma Abdurrazaaq reefu jeetti madrasaa kana Rabbiin haa guddisu bismillah Rabbiin haa guddisu ijoollee tanallee ta bakka guddaa geessu Rabbiin haa taasisu ijoollee tana ta barumsa diiniitiinis duniyaatiinis biyyarraayis jechuu gartee duraanuu jechuu gartee oliyaadii ammallee jechuu gartee taane ta himmaan isiidha
أكان جوارتي أولكاتو ربنا عدايسون إن شاء الله مدرسة جوارتي تاني نيما ربي دورانيا جوارتي سليمنا كون أكا جوارتي تزدوفي مقال متنخيزو أكا توري نموتو جوارتي نبي غازي سينا دقاجرة بيتك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أرما إزتو جوارتي بكميكتي وهم ديني تين جولي جوارتي إفا بكم ساتين هندي جوارتي أولياتين بكهدتي أي بفما جرتي الحمد لله رب العالمين دوران بروم سديني تينيس بروم سجورتي أميا تينيس بكجر نموني بيخا قدنا خنا كلمتي ربي تنوها فبو تين تربينها باسو جولي تيني جورتي جولي أكا أدو تادي ديني نيس دنيا دانيس بيجا افتو ربنها تايسو بكا قدنا ربنها قهو إن شاء الله إذا أنقا بابدودا وأنقاريدا هدو إسنرا قمدا جرا ربي خيجرا طول ساترا قمدا جرا إن شاء الله قمتشو قبان ربنا فهذا بلو خانم جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته akkasuma duuba gartee du'aa isaan nuuf godhan waan isaan nuuf dhaaban tanu fayyadu rabbiin waa taasisu asumaan kallattumaan walaloo takka beekis takka inshaallah daa'ima xiqqaa lafaa dhufaa tokko nu jalaa qalbiin cabxi waan ta'eef yoo har'aa asiin kan dhiifnu ta'e qalbiin nu jalaa cabdu kanaaf gaa walaloo barsiisaadha naaffaas Muhammad asirratti takbiirtaa hawwituudhaan naaf simadha Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وللو ولليسا قرنا فلكيسا قرنا قفامتي أفاني جلسا وللندي يمتا درين واي برسيساتي جبادو قوتكو أباسينا قدا سمتو برسيسي دلنا مهندا guutuu biyyaatirraa hanga aanaaf gandaa hangafa hayyoota hunduu si barbaada beektonni addunyaa hunduu sirraa madda dhaloota hundaafuu qabda bakka addaa tarreessaa seenaadhaa waa'ee sirna gadaa sabboonaa dhugaadhaa kan jaalatu aadaa sabboonaa dhugaadhaa kan jaalatu aadaa galaana beekumsaa madda ifaa warii cuunfaana diidammaa kan kanniisa gaarii hedduu galaanni kee nurraa qabda taarii qubee lakkoofsisuun dhala kee baraarii jiraadhu goota koo nurra wulii jaarii jiraadhu goota koo nurra wulii jaarii abdii jiruu boruu abbaa qolammataa galma keessaa yaadaaf amaanaa uummataa jijjiirraa yaad qalbii hangafa beektoota abbaa injiinaraa abbaa doktoroota artuu paayileetii fi pirofeesaroota kabajamaa dhugaa koompaasii dhaloota kabajamaa dhugaa koompaasii saloota suma abbaan dhugaa booni jiruu keetti abdii sin kutatin ida idandeetti madda goota baay'ee guutuu addunyaatti lammii qara baasuun kan galche hojiitti lammii qara baasuun kan galche hojiitti lammii qara baasuun kan galche hojiitti goota goota caaluu gaggeessaa biyyaatti kunuunsa daa'imaa mul'isaa seenaati kunuunsa daa'imaa mul'isaa seenaati malaan itti siqee daa'ima kunuunsaa karooraan hojjetee kaayyoosaa galmeessa qabxii marii kennuun hundi hirmaachisaa yaad qalbii jijjiiruun ifatti mul'isa haadhaaf abbaa caalaa daa'ima guddisaa lammiisaa qabatee misooma sochoosaa haadhaaf abbaa caalaa daa'ima guddisaa lammiisaa qabatee misooma sochoosaa haadhaaf abbaa caalaa daa'ima guddisaa lammiisaa qabatee misooma sochoosaa jaalatamaa dhugaa utubaa hayyoota injifataa qabsoo abbaa barattoota injifataa qabsoo abbaa barattoota waan dhaggeeffataniif guddaan galatoomaa isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميمورالي نميلين إسامي الله أكبر الله أكبر ما شاء الله بك كنت ربي نوفاقه ولا لو واي برسيسا لا كتا جائبت بفبريد أنا نوف كنديسي نوف ديسي جزاهم الله خيرا واسر الجزاء سار الجنة أكسما شيكوتي كرقودو شيكوتي مقالات تنقبدو أرجي مقالاتنا ورقرتي بورا مقالاتنا تلچو رتي دوبا قرتي قودا قدا قبان إسان تنو خيستي أرقما مي حميلي بريدا قستا كناف قدام مي الله أكبر ميجيستك الشيخ محمد إمام مسجد النور إجا اتقافتما دم إسلامه قدنا هرقي لتا كان دراني خانتهن الران تلالي كورما أجي خيسا قرتي دم إسلامه خيستي خان تجاجلا جران إسان أستي سنيفا فيرو داف تكبير تامي سنتين نفسي متن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بيتك الحمد لله جاء
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فري شيخني خينيا شي عبد الله خليفة أبا قالني برادي من صدقة جارية ربي تنياكو جنة خير ربي تنامني كيسو جنة خير تيجي أقام مجلس جنة فيدوس ربي أقام مجلس خيري مو أبا قالني لابني أبا قالني ثاني فري ولدي جرا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين خبرك رب العالمين صدقة جارية إذن أبني برادي من تنا تبقى كيسو رب العالمين جولي أرأي بفهمتنا بكبوتو تكيسو رب العالمين بيته جنگا رب العالمين ورم برا الدنيا رادي من ربي من مداني توش عبد الله رخاده جنة ربي آخنو جنة ربي آخنو خجرا ورا ثاني سمتا وربي أمري موعد إرز خجراني ورا دي ربي جنة آخنو بي تكوثن را بودان سكنتا براتك شيء جبريل الدرو جرم عماني أشول سنة زلت أشول سنة بكا مدرسة ثاني أشيبور بخانة شبينة إدامة أصيل جدّي بينه إذا ترى ديما مثل قامت شارع جزاكم الله خيرا ربي تنامي كيسو شيخ نخوا ما قدوة المول آباني ديما ربي جنة خير تقدوس ربي آخنو بي ربي نعمل كيس ربي نعمل كيس بيتين اللي ربي نكان نعمل بيتي تينيا دين قدتا جرتي دين ربي نعبدس دين ربي نعبدس بيتي يجيرمتي تدرتي ديمتي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نجا بيجان ربي نعبوس بيجان نجا ربي نعبد هو ببركة أبو ربي تنوائده مجال كبير جرا ربي تنوائده ديني بدنيا نيس بيجود ترى بنعبد بيتين بيديني بدنيا نيس بود ترى بنعبد ربي نعمل كيسو يرو غلاتي ديوا غلاتي أغا يرو نجاوب دولا سنرا ترى هيفا ما وجين جزاكم الله خيرا شيخ إن ربي جنة الله كان نسينا جنة فيدوس ربي نعمل نسينا ورا إسا راها به هم داو ربي عليه رسولنا ورا ثاني جزاء ربي عليه رسول جزاكم الله خيرا ربي نعمل كيس والمان ربي نعمل كيس وهو بركة ربي نعمل جنة ربي نعمل بلا أدى ربي نعمل بيدي يم جنة ربي نعمل بيدي يم سوم ربي نعمل كيس جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا ما شاء الله عمري بركانا ربي نفاقدو فيه أكسو مغرتي أمس شيخ خينيا قاليفي شيخ خينيا كبجما كمغالا ترود تجاجل دين إسلاماتين يرو ديرا تجاجلا تران شيخ إسماعيل بوريسا مركز رحمة دا خنتهن قرم دركامي تكبيرتا وقيتو ران نفسي مدى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوران درسي ورين مدرسة خنا بو أرسل الرا أبا مدرسة خنا لفقا ربين جنة خنو في اتحاد سودان بلجيتوتا مدرسة خنا اتلفاني مدرسة خنا أسينغها جران تجاجل بريدان لا تاجران أكسمتي برسيفتوني من برمسا خنا هند خيسنو جزان كيسن جنة سنين جنة وني سندلي دوان غرغدو بورا ilmaan boru hambiyyaaf tolu madarasaa jechuun garaagarummaan madarasaatii fi manni barumsaa adda qaban hawaasni keenya beekuu qaba. Madarasaan mana barumsa ammayyaa saayinsii if keessatti ni barsiisa. Amantii islaamaa shari'aa rabbiin nuuf file kana ni barsiisa jechuudha. Wanni guddaan ilmaan keenya irraan tana dhabaa jiran hawaajiba nurratti jiru abbootii biyya tanaa ulamaa'ii hayyoota nama islaamummaa himatu hunda ilmaan keenya barumsa kanaa kana akkamii argatan ilmaan keenya barumsa kanaa kana keessatti akkamii ciman yaada walootii barbaade jechuudha. Yaada nam tokkoomtii miti madarasaan akkanaa kun tokkoffaan madarasaan nuti qabnu bifa kanaan ife islaamaa eeganaa madarasaan kun kaboodara dhufe madarasaan lee lamaan kun akkamii cimanii kabirallee akkamitti uummannaadha. Jazaakumullahu khayran. Wanni kanaa kun ilmaan keenya ammarraa barumsa tokkoffaa madarasaa tokkoffaa joolleen mana keessatti haadha abbarraa barattu booda asi dhuftee shari'aa islaamaa islaamummaa maal akka taate bu'uura islaamaatii fi bu'uura shahaadaadhaa asitti ilmaan keenya baratan jechuudha.
kana qofoo san ta'in saayinsii dabalatanii wajjin baratanii warreen waan kana lafaa jirtan jazaa keessan jannata rabbis ni haa godhu akka mana barumsa biratti ilaalina isinii dhaabna arraan tana innamal a'maalu binniyyaati niyyaan teessan islaamummaa as keessa barata faayidaa addunyaa fi aakhiraati madarasaan akka wali qabatu amrii diinii fi duniyaati warreen irra jirtan warreen waan kana bu'eerestanis hadeeme rabbi ramataa godhuufi hajiru rabbi sin cina haa dhaabbatu maatii tanaan baga guyyaa kana geessan jenna baga maatiin teessan isinii gammadde joollee tan akkanumatti jala dhaabbattanii amaanaan joolleen tun mana keessatti quraana qara'uu qabdi haadha abbaan yoo joollee tana mana barumsaa cinaa dhaabbatee joollee tana akka joolleen tun cimtuun goone yoo joollee tana adaba joolleetii fi naamusa joollee haadha abbaa yoo cinaan dhaabbanne ilmaan keenya haratti hafe jechuudha. Haadha abbaa yoo ilmaan asitti ergee jalaa hafe yoo ifi adaba islaamummaa kan barbaachisu kana ittiin dalayne ilmaan keenya kun maal baratan jennee yoo hordofne yoo nuti immoo ilmaan keenya irraa dantaa dhabne boodani khasaarre jechuudha. Warra khasaaruu miti itti gaafatamummaa rabbiin isinirra kaa'e kana ilmaan fi nyaachisanii obaasuu qofaa miti waajibni guddaan ilmaan keenya shari'aa islaamaa amantii islaamaa bareedduu tana barsiifatuudha itti jirtanii warra itti fufu rabbis naa godhu rabbi gartee ilmaan keessa kana bikkaan rabbis ni haa ga'u asuma irratti hin dhaabaa khayrii warra karaa khayrii keessa wal gargaaru rabbi nu haa godhu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Keenya takbiirtaa uwwituudhaan gara iddoo isaanii Allahu akbar Allahu akbar. Egaa jazaa rabbiin isaaniif haa kafalu umrii barakaa rabbiin nuuf haa godhuufi hedduu gaa lafaatii guddaa dhaloota irratti lafaanii arrammoo bifa kanaan gaafa gartee argan gammachuu guddaatu isaanii dhaga'ama. Kanaaf insha Allahu ta'ala sagantaa teenya gara goolabbiidha xumurarra jirra jechuudha. Amma isin nuuf hafte sagantaa takka bichaadha achi booda badhaasa seenna sagantaa badhaasatti seenna. Kanaaf sagantaa nuuf hafte sagantaa duree mana barnoota madarasaa waliyaatiin kan nuuf dhiyaattu gabaasa gabaabaa waan peejii takka hin caalleeni. Kanaaf insha Allahu ta'ala isaan asitti nuuf hafeertanii takbiirtaa uwwituudhaan mee isaanis Allahu akbar. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Alhamdulillah summa alhamdulillah rabbii guyyaa irraa kanaan nu gaheef galanni haa ga'u jechaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota sheekota keenya ulamaa'ota daa'imota keenya akkasuma maatii barattootaa barsiisota keenya barattootaa fi eebbifamtoota affeeramtoota sagantaa eebba barattoota madarasaa keenyaa guyyaa irraa kanaan baga geessan baga ittiin nu gahe jechuun barbaada baga nagaan nuuf dhuftan. Alhamdulillah summa alhamdulillah jecha maatiin barattoota keenyaa carraaqqii fi hojii keessaniin akkasuma carraaqqii biqila keessanii kanarratti argamtanii guyyaa kana arguu keessaniif alhamdulillah baga rabbiin irraan nu gahe hunduma keenyaahu maqaa duree mana barumsaatii fi barsiisota keenya hundaatiin galatoomaa isinii jechuun barbaada. Ahlan wa sahlan baga nagaan nuuf dhuftan. Durarratti hundeeffama mana barumsa keenya irraa ka'ee gabaasa gabaabaa fi ifa ta'e tokko isiniif kennuudhaa fi kaniin asitti dalaa'ee manni barumsaa madarasaa waliyaat bulchiinsa magaalaa Ciroo Araddaa Burqaa Ciroo keessatti bara 2003 kan hundeeffame yoo ta'u yeroo hundeeffama isaa kanatti keejii takkaa hanga sadiitiin hojii kan jalqabe yoo ta'u bara 2003 kana jalqabe bara 2005tti kutaa tokkoffaa jalqabee achumaan haala baruuf barsiisuu isaa fooyyee isaa itti fufuudhaan bara 2007tti kutaa lammaffaa jalqabee bara 2007tti kutaa lammaffaa eegalee akkasuma itti fufee bara 2009tti kutaa sadaffaa kan dabalate yoo ta'u bara 2011tti gara kutaa afuraffaatti ol guddatee akkasuma bara 2014 yeroo itti gara madarasaatti jijjiiramu kanarratti kutaa shanaffaatti ol guddate. Akkasumaan guddina isaatti fufuun bara 2015tti gara kutaa jahaffaatti ol guddate. Manni barumsaa kun akkuma barri dabalaa deemuun guddina isaa saffisaan itti fufee bara 2016 gara kutaa torbaffaatti akkasuma bara 2018 immoo gara kutaa 8ffaatti guddachuun amma mana barumsa istaandardii isaa eeggate ta'ee dhaloota amantii isaatii fi barnoota saayinsiis bifa filatamaa ta'een barsiisaa jira. Madarasaa waliyaat
haalli kanniinsa tajaajila barnoota isaa daa'imman bu'uura boruu umriin isaanii waggaa 4 hanga 6 ta'an simachuun wantoota daa'immaniif barbaachisu hunda guuttachuun barnoota qulqullina qabu dhalootaaf kennuu irratti argamu. Manni barumsaa kun gosa barnoota saayinsii hundaa fi gosa barnoota diiniyyaa immoo kanneen akka qur'aanaa, tarbiyaa, afaan arabaa, tajwiida fi siiraa haala gaarii fi bifa bareedaadhaan barsiisaa kan jirudha. Bara barnoota 2018 kanatti barattoota 750 galmeessinee kan xumursiifne yoo ta'u, isaan keessaa guyyaa har'aa barattoota bu'uura boruu 130 ta'an fedhii rabbiitiin bifa bareedaa ta'e kanaan eebbaan geenyeetti jirra. Gama biraatiin manni barnoota madarasaa waliyaat tajaajila bilisaa hawaasa naannootii fi maamiloota isaatiif kennaa jira. Tajaajilli inni bilisaan kennu keessaa barattoota haadhaa fi abbaa hin qabne yatiimoota harka qalleeyyii fi maatii barattoota 3 barsiisaniif barataa tokko bilisaan barsiisaa jira. Walumaa galatti hanga ammaatti barattoota 96 tola barsiisaa jira jechuudha. Akkasumas barattoota daandii qaxxaamuran sa'aatii duraa ganamaa fi sa'aatii booda yeroo bahiinsaa barsiisonni keenya leencalloo ijoolleef qabaniif itti wal ramaduun daandii qaxxaamursiisuun tajaajila bilisaa kennaa jira. Manni barumsaa madarasaa waliyaat hanga ammaatti hojiilee ijoo hojjeteen barattoota qormaata naannoo kutaa 6ffaa marsaa 2 fudhachiiseen bara 2016 fi 2017 fudhachiiseen parsantii 100 dabarsuun qabxii boonsaa fi ol'aanaa ta'e akka bulchiinsa magaalaa Cirootti galmeessee jira. Kunis qormaata naannoo kan kutaa 6ffaa marsaa 2 jechuunis bara 2016 fi bara 2017 kan kenne yoo ta'u, isa kanaan waggaa lamaanuu harka 100 dabarsuun manneen barnoota bulchiinsa magaalaa Ciroo keessatti argaman keessaa sadarkaa jalqabaa irratti kan argamudha. Bara kanaas injifannoo boonsaa gama barnootaatiin argame itti fufsiisuuf barsiisota gahumsa qaban horachuudhaan qormaata naannoo kan kutaa 6ffaa biratti kan kutaa 8ffaa dabaluun bara 2018 barattoota qoraman harka 100 dabarsuu fi qabxii olaanaa galmeessisuuf karooraa fi qophii barbaachisu hunda godhee fudhachiisuudhaan bu'aa barattoota eegaa kan jiru ta'uu isaati. Dabalataan manni barumsaa waliyaat ji'a gannaa kana barattoota fedhii qaban kafaltaa parsantii 50 barattoota kutaa takka hanga 8 jiran akkuma yeroo kaanii ganama sa'aatii 2 hanga 6tti barsiisuuf gosa barnoota kanneen akka spoken English, afaan Oromoo, herreegaa fi afaan Arabaa qabannee qophiin isin eegaa jirra. Akkasuma dabalataan warri ji'a gannaa kana Qur'aana qofa qara'uu barbaaddan Qur'aana bifa bareedaa qulqullina qabuun qaraasisuuf qophii xumuree kan isin eegaa jiru ta'uu asumaan isin ibsuun barbaada. Guyyaan galmeetis wiixata iftaan kana guyyaa 6 baatii 11 bara 2018 irraa jalqabee torbaan tokkoffaan itti fufu ta'uu isiniif ibsa. Eebbi guyyaa irraa kan milkaa'inaa, kan barakaa, kan jaalalaa, kanii fi bu'uurri isaa irra jalqabee milkaa'inni isaa sadarkaa barnoota olaanootiin itti fufu isiniif haa ta'u jecha baga gammanne baga guyyaa kana geenye. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kanaaf barattuu Taqwaa Mahammad Jamaal asitti akka nuuf affeertan takbiirtaa hawwituudhaan naaf simadha. Walaloo gabaabduudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaloo walaleessaa gurra naaf liqeessaa gurra qofaa miti afaaniin callisa walalooti allee waa'ee jaabaatii yaa dubartii maqaa islaamaa jaamtu ta'uun nafsiin teeta hijattee taate tan salaata qofa islaamummaa seetu akkasuma tahaatan salaattee soomantu faallaa islaamummatti uffannaan isii guutu faallaa islaamummatti uffannaan isii guutu rabbiin si kalaqee qadrii kee guddisee quraan dubbatee ifatti mul'isee garii baadalla kan sirraa laaffisee salaata masjidarra kan mana kee laalchisee amrii jajjabdu dhiiruma ba'achiise
ورحمة الله وبركاته. Sagantaa badhaasarra dhiyaannee jira. Barsiisaa mana barumsa keenyaa kan ta'an akkasuma barsiisaa mana barumsaa Carcar akkasuma barsiisaa Kiyya Katee barsiisaa Habiib gara madarakatti nafeera. Sadarkaa badhaasa kana kan nuuf kennu sadarkaa takkaffarratti guyyaa irraan tanaa Habiib Sheekhaati. Kutaa takkaffaatiin eegallaa. Kutaa takkaffarraa namni akka ajaa'ibatti qabxii saqqaluudhaan ga'a. Sadarkaan inni tokkoffaa yoo na dabre lama nan dabrin kan jiru lama nan dabrullee sadi nan dabru jechuun sadaffaa kan baate Naanaatii Guutoo. Akkasuma kutaa takkaffaa Baarra sadarkaa sadaffaa bee kutaa tokkoffaa Baa keessaa Maahii Muhammad Aliyyi Maahii averejii 92.59 averejii 92.59 fiduudhaan sadaffaa bahee jira Maahiin. Kanarraa akkasuma kutaa lammaffaa A keessaa akka malee nama qabsaa'ee qabsoo jajjabduu keessa dabruudhaan kanii fi 93.86 averejii fiduudhaan Jirraa Bayaan gara madarakatti jirraa meessa jira jirraa gara madarakatti jirraa nu dhufeeraadha. Qabxii 93 fiduudhaan mucaan kun averejii 93 sadaffaa bahee jira guyyaa irraan tanaa. Akkasuma kutaa sadaffaa A keessa kutaa sadaffaa A qabxii 93.9 averejii fiduudhaan sadaffaa kan baate barattuu Niyaa Muhammad. Niyaa eessa jirti Niyaan Muhammad? Kutaa afuraffaa A keessa Sooromnee Turaa Sooromneen 92.5 fiduudhaan sadaffaa bahee jira guyyaa irraan tanaa Sooromnee. Akkasuma kutaa shanaffaa A keessa Suudeysii Muhammad Nuur Suudeysii qabxii 90.5 averejii fiduudhaan sadaffaa bahee jira guyyaa irraan tanaa Suudeysii. Akkasuma kutaa ja'affaa keessa Nuumaan Abdii Nuumaan 90.17 averejii fiduudhaan sadaffaa bahee jira Nuumaan kutaa torbaffaa A keessaa jechuudha. Qabxii 90.6 fiduudhaan sadaffaa kan bahe Arjaan Ahmad kutaa saddeettaffaa keessa averejii 89.9 fiduudhaan sadaffaa kan bahe Ahmadiin Abdul Mu'iin Ahmadiin. Suudhaan badhaasa kan nuuf kennan Ustaaz Fahmii Muhammad gara madaraka takbir ta'uutuudhaan naafsifadha. Allahu Akbar. Ustaazni keenya bakka isaanuu qabatanii qophaa'anii eegaa jiranii kana taansuudhaan Sa'ad Anwar 94.8 averejii fiduudhaan lammaffaa kan bahe kutaa takkaffaa A keessa Sa'ad Anwar Sa'ad dhufee jira Sa'ad fudhatu jira mee hamileen Toltuun Ismaa'il 92.62 fiduudhaan averejii jechuudha lammaffaa baatee jirti kutaa tokkoffaa Baa keessa. Kutaa sadaffaa keessa toltuun eessatti dhuftee namni bakka bu'ee dhufee fuudhuuf ni danda'a. Kutaa lammaffaa keessa Fadlii Muhammad lammaffaa kan bahe kutaa lammaffaa A keessa 94 averejii fiduudhaan kutaa lammaffaa keessa lammaffaa bahee jira jechuudha. Kana taansuudhaan gara kutaa
سدي جينا ذكرى جوار سقلتمي شن أفريجي قلمي سودان لما فا باتي جرتي فالي غرم دركات كوتا أفرفا خيسا سيران جواد سيران كوتا شنفا خيسا إمران محمد سقلتمي سدي أفريجي قلمي سودان لما فا بيتي جرا كوتا جافا خيسا سيفن فؤاد سيفن سقلتمي سدي أفريجي قلمي سودان لما فا كم باتي سيفن سيتا تربفا خيسا سيام محمد سيام ऐसे जिरती सियाम अवरेजी सगलतम तुका सगल फिदुडा लम्मा फा बादे जिरती सियाम कुता साध्यतफा हेसा इफा सीसाई इफा नुफे Kanadaan Sudan barsiisan Anwar dhufanii gara madarakatti nu dhiyaatanii warroottan qabxii fannisanii sadarkaa takkaffaa warroota qabatan isiniifin tarreessuu deema jechuu kana taansee isaanis takkaffaa kan bahe kutaa takkaffaa keessa Fawzaa Muhammad lammaffaa kan bahe lammaffaa kan baate Mahfuuzaa Badruu kutaa takkaffaa baa keessaa tokkoffaa kan baate akkasuma kutaa lammaffaa A keessaa tokkoffaa kan bahe Sabaa'if Abraahim Sabaa'if Abreeji 94 tuqaa 4 galmeessuudhaan tokkoffaa baheeti jira kutaa lammaffaa keessaa akkasuma kutaa sadaffaa keessaa Nuseybaa Naasir ittaan Sudaan kutaa afraffaa keessaa Ayman Zulfiqaat kutaa shanaffaa keessaa Huzeyfaa Muhammad Nuur akkasuma kutaa jahaffaa keessaa Hikmaa Shakur mee Hikmaa kutaa torbaffaa keessaa Imaatuddin Abdulbasit kutaa torbaffaa keessaa Imaatuddin qabxii 96 tuqaa 4 afreejii galmeessuudhaan takkaffaa kan baate kutaa 8ffaa keessaa Hikmaa Naasir. Deebi'ee badhaasa olii akka walii galaa jechuudha. Inshaallah eenyu kabajamtoota bulchiinsa magaalaa Ciroo kan gartee waajjira barnoota irraa dhufanii nu keessatti argamaa jiran obbo Abdurrahmaan Soofoo gara madarakaa naaf affeeraa warra gartee urjii ta'an isaan tunuuf kanna jenneeti ol kaayyannee isaaniin eegaa jirra. Kanaaf gaa warra akka waliigalatti urjii ta'anii jiran isaan tunuuf kanna. Allahu Akbar. Urjiin mana barumsaa har'a urjiin nuti qabnu madarasaa waliyaad keessaa kan guyyaa har'aan tanaa Ayman Zulfiqaat Ayman afreeji 97 tuqaa 3 fiduudhaan urjii mana barumsaa waliyaad isaanii kanaaf inshaallah gara gartee sartifikeeta eebbifamtoota guyyaa har'aan tanaatii kan nuudhatti deebinee jirraa jechuudha.